Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtani fayyaa keessanii baga naganaaf jiraatanii isiniin jedha. Akkam naga qabdanii mi inshallah akka naganaaf qabdan abdiin qaba. Inshallah sagalee wittu na jalaan jira. Yoo sagaleen kun isin jeeqeef dhiifama guddaa isiniin jedha. Warroonni gaafii keessan na gaafatanii gaafii isinii deebisuuf illee dhabe haalli viidiyoo waraabinsaa na mijoomne gaafii keenya maa hin deebisneettanii natti naarinaa dhiifama guddaa isiniin jedha. Gaafa na mijaa inshallah isiniif deebisa. Har'a inshallah video gabaabduu qabatee isin beetiin jira. Video asin dura waawee isin gaafadhee ture wallahi commenting keessa hedduu takka na bashannansiisee jira, hedduu takka ittiin gammadee jira. Isinis inshallah akka ittiin gammaddan abdiin qaba. Video sanarra namoonni hedduun kolfaa deebistanii maaliif jenna yeroo hedduu dalagaa namarra sammuu keenya dhiphachuurra gaafii waa'ee kolfaalee dubbachuu wayyaa. Inshallah har'a ammoo waa'ee qalbii uduun ta'in waa isin gaafachuudhaaf inshallah har'as akka gaafii kana deebistan abdii guddaa isinirraa qaba. Inshallah oduu gara viidiyoo hin deemin duratti warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka maatii naaf taatan kabajaadhaan isin gaafadha. Warroonni asiin dura subscribe naa gootan wajjin turtan hedduu takka galatooma galata guddaa qabdan isiniin jira. Wal haa jajjabeessuun ijoolleen teennaa bakkuma jirru wal bira haa dhaabannu hundumti kennaa yoo isiniin jiraan jalqaba irra hundi isinidhaan anaaf duun hin ta'in. Oromoo hundi walaa jajjabeessuun wal bira haa dhaabannu isiniin jedha inshallah. Har'a gaafiin ati qabattee nuuf dhiyaatte maaliyyuu kanaan jettan taate gaafiin ana irra qabadhee isin dhiyaadhe addunyaa tanarra nama ta'ee namni yoomuu sin jibbine eenyu, namni yoomuu jaalalli isaa hin qannafne eenyu? Deebii kana komentii jala isinirraa eega. Amma isinin deebisu garuu viidiyoo biraa irratti yoo inshallah rabbi waliin nu deebisee viidiyoo biraa irratti jalqaba irratti waa'ee kana isiniif dubbadha. Inshallah gaafii isin gaafatanii viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Namni addunyaa tanarraa yoomuu sin jibbine jaalalli isaa yoomuu hin qannafne eenyu? Ati waan barbaade ta'e fayyaa qabaadhu fayyaallee dhabi, mallaqallee qabaadhu mallaqallee dhabi, harkallee qabaadhu lukallee dhabi, harkallee dhabi. Namni yoomuu jaalalli isaa hin qannafne, namni yoomuu onneen isaa jaalalli kan kee onnee isaa keessaa bahuu hin dandeenye nama ta'e eenyu? Deebii kana isinirraa eega. Ati fayyaa qabaadhu maraatullee ta'e namni yaadaan si waliin dhiphatu, nyaadhullee dhugillee namni yaadaan si wajjin dhiphatu yoomuu namni ammoo kana keessaa iyyuu jaalalli kan kee yoomuu onnee keessaa bahuu hin dandeenye ka maallaqa kennitaafi hin taane, ka maallaqa daladdaafi hin taane, ka natsaa isaa akkanumaan garuu dhiifama natsaa jechaan dhiifama isiniin jedha. Kayoomuu jaalalli isaa onnee jaalalli kan kee onnee isaa keessaa bahuu hin dandeenye eenyu? Deebii kana komentii jala isinirraa eega. Inshallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoon kee yoo isin tole laayikii tuqaadhaa subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Wal haa jajjabeessinu ijoolleen teenya. Deebii kana ammoo komentii jalatti isin eega. Asuma gabaabatti namni addunyaa kan irraa yoomuu sin jibbine atuma barbaade ta'e badduu ta'e bareedduu ta'e fayyaa qabaadhu fayyaallee dhabi, harka qabaadhu harkaaf lukallee dhabi. Namni yoomuu jaalalli isaa onnee keessaa jaalalli kan kee onnee isaa keessaa bahuu hin dandeenye warri dhiiraatii fi warri shamarraallee akkanaa deebistan deebii kana inshallah isiniin jedha isinirraa eega. Yoo deebii kana isinaan deebisanii ani nu dhufee isiniif hin deebisaa. Isin akka deebistan abdii guddaa isinirraa qaba. Addunyaa kanarraa eenyu akka nama jaalatu jaalalli yoomuu akka hin qannasne isin hunduu ni beektan. Ani amma deebii kana isin deebisu. Deebii waan deebise namni viidiyoo jalqaba irraan caqasu dhuma achi darbee kadhumaa dhageeffata waan ta'eef jechaadha. Amma isin deebii kana naa deebisa komentii keessa ilaalee inshallah viidiyoo biraatiin walitti deebina. Warroonni ammi gaafii na gaafatanii gaafiin keessan isiniif hin deebin inshallah naan mijoofne wallahi isiniif deebisa. Natti hin aarinaa isiniin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan koo hunda keessanuu hedduu isin jaaladha. Nagaa birahman rabbi idduma jirtanitti isin bira naaf haa jiraatu isiniin jira. Bye.